Ergaa Yohaannis isa dura boqonnaa 4 lakkoofsa 7-8 irratti akka kana jedha. Egaa yaa obboloota koo wal jaallachuun nuuf ta'a. Jaalalli kan Waaqayyo waan ta'eef addumatti immoo jaalalli Waaqayyoodha jedha. Namni jaalala hin qabne kan Waaqayyoo miti jedha. Ergama Yohaannis isa dura boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti ijoolleen seexanaaf ijoolleen Waaqayyo kan isaan ittiin addaan ba'an isa kanaani jedha. Ijoolleen Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyoo fudhatu jaalalaan beekamu. Ijoolleen kan isa hamaa immoo fakkeenya isa hamaa fudhatu balleessuun jibbaan beekamu. Yohaannisumti kun akka qaayil ta'uun hin ta'u jedha. Inni kan isa hamaa sanaa ture. Jaalala waan of keessaa hin qabneef ajjeesuun isa gammachiise. Iddoon jaalalli hin jirre laphee jaalala of keessaa hin qabne ajjeesuutu akka buddeenitti tola waan ta'eef. Balleessuu diiguutu akka buddeenitti tola waan ta'eef. Jaalalli ijoota hafuuraa. Galaatiyaa boqonnaa 5 dubbistan 22 kaastanii ijoon hafuuraa jedhee tarreessee jira. Gaarummaa, obsa, abdii, jaalala waan baay'ee jira. Phaawulos isa kana sirriitti dubbata. Qorontos irraa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 3 gaafa dubbistan afaan garaagaraa afaan biyya waaqarraa dubbadhee afaan haaraa kana kennaa raajiis qabaadhee beekumsa hundumaas qabaadhee jaalala hin qabu yoon ta'e garuu akka dibbee kosh jedhuuti bu'aa hin qabu ani kana qofaas miti. Amantii guddaa qabaadhee gaara maddoo isaatii butatutti taasise namoota dhabaniifis waan hin qabu hundumaa gurguree kenneefi ittiin of jechuufi dhagna koo dabarsee kenneefi jaalala hin qabu taanaan fooliin jaalala harka hin jiru taanaan eenyummaa jaalalaan hin beekamu taanaan jaalala uffadhee hin jiru taanaan ani waa'een baasu waan tokko iyyuu hiikan qabu. Namni tokko kan inni ittiin beekamu mucaa Kiristoos ta'uudhaafi jaalalaan beekama. Namni jaalala hin qabne kan Kiristoos miti. Namni obboleessa isaa hin jaallanne kan Kiristoos miti. Kan Kiristoos ta'uu maaliin beekama? Ija hojii isaatiin beekama. Iji hojii nuyi naqannee ittiin beekamnu immoo jaalaladha. Yesuus Kiristoos kana barsiiseera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 12 kaastanii yeroo dubbistan. Abboomiin isin abboome kan hundumaa yeroo gootan nama akkan isin jaalladhe isinis nama gaafa jaallattan isin fira kooti dhugumaan ankoo ta'uu keessan hin beekamtu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:31 irratti immoo waan isin abboome kana yeroo raawwattan dhugumaan isin bartoota kooti. Mucaa Kiristoos ta'uun afaaniin miti hojiidhaan jireenyaan jaalalli furtuu waan hundumaati.